قما والفتان اسني قال جن أما رت رياليتي قرجلو ومن ميديا كنا كجيب دوكو فتاو يجار فكيسا غافا نمني وادي غافا نمني كوفي أكوان جناز ندوفي سنجالة توم بتانا رو فكينيا challenge ملينا توكو فاس delivery هندي كيسان أورمو وانتي لم تتون ورّي ميديا ربي كم تيجي بقولون الرد هرماتي يو فولو كوسيستي سبا غاري أكاكب أمتك بجماعة أكاكب حواسنا ما يادو أكاكب أبوليان غاري أكاكب بري thank you سنينجا شودندا لبون جروان تيجي جهار الرد غلطو ما سبكية أبوليوان كية هريو تكية كقالتي غلطو ما سنينجا شودندا لأنه لبون أنجر هندوني وان تيجي جود غافا دوي بروفايلي نقولتي سورة كية شير غوتي مكا كية أمبوتي فولو كي قدفتي I don't care. Mal na fayyad. Gafa jiru yu kuma na mangab da ne ka jiru yu bu an busta ne. Nidra batra kaulu kijibdu. Salazi በጣም ተሳፍራላችሁ ዱገመነ መሳልፈች ይሰን والله አደስንት ቃንፈዳ ዱገመሰንት ማ ከሰቱ ውጆለ ሚዲያ ከነረት በከምቲ ቀብደን ውጆለ ዳጌቲ ቀብደን በጣም ነው የምታሳፍሩት ቀሽም ሂናፍቱ ይቻላል ኡመተ ኡፍጀላ ከፍንጫን ጋላ ገያዱ መለ ኦልያዱን በይኑ ኡመተከ ወልቀበቴ ጉደቱን በይነ ዱፋ ነከወና ሚጢ ገረገረ ፊፊ ዲላላ ከስ ሚጢ ነው ለከርካፊ ዋውጀቴ ቀሽሙላ ዋን ደሞ ነም ንስንረት በይነ ስንፈካታ ሂናፋ ሂስዲ كيسة إسم كان أرسلتها كذا إسم في التكريتو قشاشة إنه ويلكم السلام عليكم ناصر أكل نجا كم جرتا نجا كم الحمد لله بقى وين كم جديد مفتاح أبشر سينجلنا يقول الله تلي بقى قبضة نمو مدة كنا واقعا تريج وربادي والله umman kenna sai masi yaddu kamna kana ma tu dalaga tu ke amara tu namakenna gute undi ke santotta tu video dalaga yaslite ma gite bab gite ra gite manzur te kana ma ta orma tu no furachi se mun ormo furachi se mun ta kana manzur furachi ormo gutu follow wala bri sanni argate choti anu share gola bi dura ma fakenya dinga daga guru konna gole fasika ra share ko dini dur sigare هوندا يو شير كنا ترى غافا ناو مفعل هوندي كده شير كنا في ترى لأنه أنا فكيني ناو كنت أنا مالكي يا يومي دبي كنا كر ولا كر كاما والبرير جولي في النت زي قال يو فولو كده مال تونا رايت أنا ما فكيني وانت نا رايت مال تجر يو إني بدافع أنا مال تونا رايت مين يقول لي بنيان وانت نا رايت تقولين ترى بر كيس دي مالي جتشارة زي قال أنا وجولي إم بيتايلو وجولي بيجي كنا ربي كم تدين هوندا جرا جتشار والله العظيم أبا بربادي وفي نمني गेमी की जरूरत वाहिर मानने नमने राजरातु गिन असलीन फेसबुक कर शेयर करे जरा मुबारक वीडियो तक कोई डलगे जरा कनाला लगरू नमनी तो किची वाये कना राडु बतेंजुर सीगले नासिरो सिबेना नमा ana ayu america ti gas tiratu kuma me kana ken nugo mali bajala na ken taka game of them day tu kutang abdu योड़ी मेरे मोर हुल्ले बोया तुरते सपोर्ट करा तुरते बरी के बाजा तुरते नहीं है कारण मंगा गेम ही तो बत्ते उम्मत और मोते तो नहीं थे वाला ये तो ना नानू के नता ते इसी ना वड्डू कबज जालत दूसरी aku madala gochu wa gifti jalan le wetayro wal injiru gifti jalan fifine igale aku madala gwana argatelle ummat moro moti gadde wisse ken pechu wege akas sinjala sitinda gamini wa ba ye gota gora turte jechu barbade aga arabsamu kubega jechu kana fu abshiri jolle tenda share goda warin famous oromo kenda kana ka war mosodda kana yu isan tunutu follow gode addofi akasi mutangu na makachingen namna kasi support gode manzuri oke adofani video dalagani akuma itopia titto orba sada koromo tu miliona sayo fratta che orba dana magenu dandetta bar yo gumdi bato koromo ke nitama dibbala ke nitama yo finutin bashan nan te orba de ifaje nura kabda je orba de galato matifuba عليكم ورحمة الله وبركاته ناصر hello وعليكم السلام ورحمة الله أسنا we welcome big boss بليزة كيام I'm so sorry for you أبشر وانا بقى اجو تشومبر بارو اكتو انغرو فولو كره ديفام انن ما انجو تشومبر بارو تفكات يا امه سبك اننا كان بيك وابا يتي ثاني اكدون فاتي for a long time garugon kuma oromo ragalata ne again to be honest kesafu motu or ajrat like bekum sanatau
mallaqaanaa ta'u whatever akka ati isaan dursitu yoo bare xiqqoo namni siin dorgomuu barbaadu yookiin immoo namni sittiif qixxeessee injiraami namni yoo waan jechuu barbaade ijoollee feemasiidhaa maal isin jiru kanarra gonkumaan uummata akkana eegin. Sigalee uummanni keenya yeroo si cabsuu barbaadu yeroo gasi deebisuu barbaadu yeroo akka ati kuftu barbaadu qofa waan ati barbaaddisan si godha karaa ittiin si kuffisuu hin danda'u. Sigalee fakkeenyaaf uummanni keenya maal akka barbaadu beektu. Yuutu godhadhu please waa kurkur godhaarta. Isheen godhadhu. Abbaa akkas. Yaa uummanni keenya gaafa osoo ati dhukkubsattee qarshii 500 kuma siin kennine gaafa ati duute qarshii miliyoona 5 kennan amani reefa biyyaan galchan kan ittiin awwaalan akkana bakka itti hima kunoo gaafa inni du'e akkana abiibi gaafa hospitaala birrii 500 siin kennu. Ummata keenya jechuun kan amata hedduu ummata keenya irraa barree asittiin dhagahamin ammallee taanaan actually namoonni hedduun baruu dhabuu danda'an. Warri mootu akka kun hin taane godhe ijoollee asirraa mata dheeraa wal beeknuun kan mootu fooloon isaanii karaa kamiinuu kadhaan isaa ta'uu halkanii guyyaa daaraa ofi dibuun isaa ta'u Oromoon si jammar ta'an እውቀት አይከተልም ታዋቂነትን ወይም ደግሞ የሆነ nama donkooroo yookiin nama yookiin maraataa fakkaatu yookiin immoo waan Oromoo bu'aa hin qabne godhu waan addaa wayii waan saballee nama dhuunfaa sanillee nama isa hordofu sanillee hin fayyadne waan akka isan fooloo godhaa ati afoo jirta. Mallaqni miliyoonii tokko means is nothing but doolaara akkuma takka obboleessi kee iluun osoo har'a naa ergetteen si erguu danda'a osoo rakkattee jechuudha. Namoonni keessan akka ati kaatu akka ati guddattu akka ati bakka eegee gahuu qabdu amanu hin gargaaran wallahi miliyoona takka doolaara kuma takka yoon gootu doolaara 800 easy na asane metaka asane okay abba kan ni tumura daika takka qofa tumurishi kana ya komata kasi ndagahamini amalle namni no warri sifana jiru haalaan qaamaan lubbu waa hundaan sifana jira no worry komata ganjin kamini abbaan haqaarii fate nutti fakkaata fayyadi asan fayyadi nasir metaka obs nasir no le obsati la dhageeffadhaa jira keenya obsu nasir mutu ko dhumeti galato asan waan dabarsteef dhageeffadhaa waan tokko nasiima awwanta nama dhageetiin dhufe mana fuwaadi dhageetiin amma fuwaadiitu fardeesee waan kana dubbachaa jira achi dhageetiin naasiruu laafii baneennaan achi dubbadeetiin gamana banuu herkechaa dhufe dhageeffadhaa waan tokko sinimina kaleessa gantaa maaraa kana jedheetan qaallitiin takka guyyaa tokko hafeennaan warri silaa feemasiin kotte duutaatun takka nafne habiba mottamo maqaan beeku zabiba yettamu habiba damo maarre yettamu dilli tokko achi jala walganii warrummaan silaa beekamtii qabu hundichi walganiiti qaallitti nama chaalenjii qabu saniif guutaniif feemasiin hundichi walgeesse shantamaa buttuun achi walganii guutaniif nama isaanii sanii akka maallaqa san fudhatan goote godhan jedhu sun saadiiru nuti kuna abaarsa akkamiin nurra jira feemasiin nuti qabnu dhageessa faamisee Oromoodha ni beektan abbaan haqaa Oromoodha dantaa keessanii abbaan haqaa Oromoodha yoo ni faranumaan diibaana araba teetiin isin keessa baawwan arabaan taa'u liyoon hin barbaade dhala keessanii miti feemasiin nuti qabnu asli miliyoona tokkoo fi kumsi basdi qaba mubaarak miliyoona tokkoo fi kumsi bashin qaba haa waan fi akkasi kumsi 700 fi qabdi namooti dilaatu miliyoonaa fi maarree kumsi 900 kumsi 700 kumsi 600 qabu nama hedduu jira joo guyyaa labsadeen kana keessatti isi warri feemasiisu wal dubbatanii guyyaa lama keessatti isa kana waan ni barbaadu guutanii fi miliyoona tokkichaa kana gurbaan kun fudhatee miidiyaa banee jira maallaqa kana nyaachuun deemu miidiyaa kana nuti guddise miidiyaan Oromooti dhageessanii miti nama maallaqa fudhatee kophee bitatee nyaatu miti nama jimaan lulluqatee yookaan ammoo deemee bikka bashannanaatti deemu miti waan harkatu nama miidiyaa kana guddisuu deemu yoo waan kana isin jarri feemasii kun guyyaa sadeen kana keessatti walitti dhuftanii wal mareettanii namni islaa feemasoonni shananii nayyaame kun bikka takka yoo dhuftan nama kum dhibba lamaan jaamiti nama kum 10 kum 7 kum 8 taa'ee ilaala gisee sana bikka takka dhuftanii gurbaa kanaa guutuu baannaan yaa waylak waliif gatee jaabe kadha maaliifin isin lola beektaa jara feemasa waan nama keenya taataniif isin lola wayin jara kotte duutaatti lola jira isin waan keenya taataniifin nama keenyaas koottaa cinaa dhaabbadhaa chaalenjii guutaa fi isin jechaa jira waan isin lolaa jiruuf warra maqaa siyyaame sun isin waan nama kiyya waan nama keenya taataniifin koottaati cinaa dhaabbadhaa gurbaa kanaa guutaa fi isin jechaa jira please isin harkeetiin jira dubbattan dhugaadha hundi keessan dubbattan warri reefu maqaa yaame sun dubbachuun sun qofa gayaadhaa miti dubbachuun qofa yeroo kannitanii
guyya tokko keessatti baallama qabatanii walitti dhuftanii feemasoonni hundi mana tokko keessa teessanii nama kum diidam kum kudha shanii dhufee sin laala bikka takka yoo dhuftan namni kudha shanan sun bikka takkatti waan san darbe ni guutaaf gurbaa kanaaf yaa wayila wal guddisa yoo naasiraan olii guddate oromoo guddate maal manni kanaa kun kaleessa ijoolleen feematiin teenna qalamii fuula dibattee fuula ofii bobocoortee dhuftee ijoollee habashaa olii Andu'aalam nuu fannifamuu qaba jedhaa turte. Andu'aalam fannifamiin meela siriin haa nyaatu birri miileera tokko anoo haa nyaatu anaayyoo haa dabartuu rakkoon qabu. Warri kaleessa guuzaambaa baatanii akkasitti hirkiffatanii booyaa turtan sun mee rabbi jedha fooloo godhamaa fi mashkilaa kiyya rakkoon qabu. Ani bakki xiqqii as bira galchee godhee isinitti immoo barbaadu. Osoo miidiyaa kiyya gaafa bane miidiyaa kanarratti osoo nama gaafadhe iluu gaafadhe birri tokkoffaa na bira jiraafi naanna'u gaafa jalqaba bismillah jennee bara 2021 deeggarsa tiktookii kanarra sassaabuu eegalle akkaawuntii kaashaappii isaa irratti birri guuraa ture nu gaafa ummata keenya baale namni hundi hidhaa tureetiin namni sagalee ta'uuf dhabamee miidiyaa kanarra deemee halkan lama birri miiliyoona 2 guuraan tiktookii kiyya kana isinii galee obboleessa kiyya iluu kana waliin birri Ameerikaa birri qarshii 600 Itoophiyaa ka ta'u akkaawuntii iluu irratti galchaa turre gaafa san eegalee an osoo gaafa miidiyaa banu nama waa nama kadhatu ta'e osoo oromoo irraa shirifraa fi liqimqaamii nama barbaadu ta'e wallahi yeroo sadi kakadhe isinitti ba'a awwala doolaara 1,000 naa ergi jedhee iluu gaafan iluun ka jiru birri 5 sirii si gaafatee jedhe gaafa miidiyaa banu siigalee ani nama sadaqaa namaatii fi nama saantimii namaatitti illee hajamullee ijoolleen garuu chaarenjii naa dhiyeessite bilaa naan jettu nyaadhu bakka boonfuuloo nu beeksisii nu beekamtii barbaannaa dhageettii barbaannaa tiktookiin keenya akka nu beekamu barbaannaa dhaabbanni diliverii keenya kun Dubaay keessa akka nu beekamu barbaannaa namni Dubaay keessatti ammoo dhageettii qabullee ka miidiyaa qabullee si'i carraa kana fayyadamnee dhaabbata keenya beeksifatuu barbaannaa ati maallaqicha fayyadamii kaleessa baasii irrallee turte har'a ammoo dhaabbata keenya nu beeksisi nullee beekamtiin arganna atillee maallaqan argataa naan jedhan kuni dalagaa eega rabbi beekamtii naa kenne eega miidiyaa qabaadhe eega dhageettii qabaadhe hordoftoota 750 qabu kana fayyadamee waan kana maan beeksisne jechuuf itti seene malee an nama oromoo irraallee abdii qabu miti nama oromollee kadhatuullee miti nama maallaqa oromootitti laajamuu miti nama foolollee oromoo kadhatuu miti li'annahu ayinnahu bareechee Naasir ammallee kana jiin oromoon si jaalatte dhagee oromoon anis oromoo irraa tokko oromoo si jaalatte dhagee ammallee obsi takka obsi takkisiifin kana ziyaata kana obsi takkisiifin kana yaala moonni gootu na obsiif kana ziyaaki na obsi amma waan takka nu goota dhagee ilu eenyu Naasir illuun as keessa jira illuun